Ashamaa harka fuunee akkam jirtu nageenyi keenya bakka jirtanitti isin haa ga'u. Yeroo hundumaa viidiyoo teekinooloojii irratti xiyyeeffannee kan isinii dhiyeessinu ta'a. Odaa ollaanii sabiskiraayib godhaatii teekinooloojii afaan oromootiin baradhaa isiniin jedha. Barnoonni kiyyaadhaa maalidha? Googilii irratti akka itti faayila kaayannu jechuudha. Googilii irra faayila kaayachuun waa lamaaf nu fayyada. Tokkoffaa yeroo miimooriin keenya guutuu bakka lammataa yookaan bakka dabalataa faayila keessa kaayannu arganna. Inni lammataa immoo yeroo bilbilli kun itti fayyadamnu nu jalaa badee bilbila biraa keessaa iimeelii keenya fayyadamnee akka itti faayila keenya lammataaf deeffannee argannudha. Kanaaf maal goona? Gara Play Store yookaan 9 deemnee appilikeeshinii Google Drive jettu tana buusna. Eega buusneen booda inni bannaa jechaadha. Egaa banneen booda mallattoo ida'uu kana tuqna. Mallattoo ida'uu kana eegatuun booda create new jedhu kana jira folder upload scan Google Docs Google Sheet inda Google Slide fidaa kun hundi faayidaa garaagaraa qaba. Ni hubattan jedhee yaadaa kunniin isa keessaa upload isa jedhu kana tuqna jechuudha. Eega upload kan jedhu kana tuqneen booda faayila barbaannee as keessaa select goonee kaayanna jechuudha. Fakkeenyaaf faayila kana select godhee jira. Eega select godheen booda faayilicha asirra kaayadhee jira jechuudhaan wait for wifi jira. Wifichi kiyyaa yeroo sirriitti hojjetetti ammaaf wifiin daataan keessirra dalagaa waan hin jirreef malee asirra kaadha. Akkanatti yeroo biraa asirraa baafachuu dandeessu jechuudha. Faayiloonni ana asirra kaadhee jira. Fakkeenyaaf folder create godhee folder VP jedhu create godhee folder VP keessatti folder demo jedhu kanas create godhee footoo kanneen asirra kaa'adhee jira jechaadha. Yeroo biraa asirraa fudhachuu danda'a jechaadha deebisee. Kanuma waan na dhaggeeffattaniif galatooma itti fayyadamaa isiniin jedha. Odaa ollaanii ammoo sabiskiraayib godhaatii jajjabeessaa. Sabiskiraayibiin hunda fayyadaa jechaadha. Kanaaf gaaffii yoo qabaattan koomentii jala barreessaatii viidiyoo laayik sheer godhaa olii daddabarsaa isiniin jedha. Horaa bulaa deebana.